bila yeroo bitattanis ta'e haarawaa yogga bittanii fi isin duraan bittanii jirtanu iimeela kana namni keenya hedduu waan kanarratti xiyyeeffannoo hin godhu garuu wanni isin saaxilu inni guddaan iimeela keessan namni nama bira daladdanus haa ta'u namni kamiyyuu iimeela keessan yoo fuudhe akka inni isin godhu beektanii miti khalaas waastaapii irratti ni hordofama imoo irratti ni hordofama Facebook ni messengerri akkasi garuu gara iimeelaatiin immoo namni si hordofa taanaan xaqlaallaa isaa walitti qabachuu danda'a hunduma isaa jechuudha. Kanaafuu irra guddaa wanni eeggachuu qabnuu fi wanni nuti of jabeeffachuu qabnu iimeeli kana yoo namni keessa gale akkamitti beekuu dandeenya eessaan akkuma amma argaatanu kana kiyya keessa kiyya kudha lama yoo ta'u inni keessa jiru 30 akka argaa jirtanu kana jechuudha obboleewwan kiyya. Kanaafuu har'a immoo akkaataa isin iimeela keessan keessa nama laaltanu isin agarsiisa. Namni yoo keessa jiraate akkasiin baaftanu isin agarsiisa obboleewwan kiyya. Wanni kun waliifillee qoodaa waa hin iimeel waan qalbii hin taanedha barumsa keessatti. Jalqaba irratti Google keessa galtanii nama keessa jiru ilaaluudhaaf. San booda kiroomii osoo hin taane Google isa keessa xuxxanii sana booda porofaayilii keessan isinii fida. Duraan tuqaa sadi ture amma porofaayiliidha. Kanaafuu porofaayilii keessan gaara gubbaa kana xuxxani. Akkasitti jechuudha. Akkanatti iimeela isinii fidee jira. Asirratti wanni isinii galuu qabu xiyyattii gama harka mirgaa jirtu kana yoo iimeel danuu qabaattan kan feetan keessa galuudhaaf xiyyattii gama harka mirgaa jirtu kana yoo akkana xuxxanii cufti isaa kanatti gadi isiniif yaa'a. Keessaa kan feetan rukuttanii keessa galtanii. An amma isuma olii kanarratti isin agarsiisuun fedha waan ta'e jennaan isin agarsiisa. Yookiin immoo kanumaan fedhe tokko keessatti isin agarsiisa ta'ee. Amma kan fedhe keessatti tokko rukutadheera. Akkasitti turee dhufa. Hin eeggattanii obsaan. Waa'ee iimeel keessa sirriitti beekuun keessan dirqama. Akka namni isin hanneef. Gizee inni akkanatti isinii dhufee porofaayiluma deebitanii xuxxanii hamma iimeel haaraadha waan ta'e jennaan. Sana booda manage your Google account gadi xuxxani. Obsaan eeggattanii ammas. Maree isiniif fida akkanatti wagga maree isiniif fide as keessatti warri paaspoortii jijjiirachuu feetan illee ni jijjiirama garuu amma kana isin agarsiisu amma jalqaba kana tokko isin agarsiisa isin barsiisen ture tarii waan kana yoo hin beeku malee namoonni tokko akkana harkiftan ammasin gizee dhuftanii akkanatti isinii dhufe akkana harkiftanii bakka security jettu kana barreeffama xiqqoo gabaabduu jechuudha. Isii an xiyyatti qabe kana wagga tokkoof akkana galchuu kaaftani. Amma iimeelli an irratti isin barsiisaaru kuni qulfii hin qabu. Kanammoo qulfii kana mee yeroo biraan isinitti himaa yoo immoo daqiiqaan ga'e ammumaan isinitti himaa. Amma akka namni isin hateef hin hanne bakka isaan isin agarsiisuufani. Amma bakka an xiyyee itti qabe furaan jirtu kuni banaadha. Amma argaa jirtanii miti banaadha. Iimeelli kiyya kana banaa jira jechuudha. Abbaan fedhe seenuu danda'a. Akka qaldiitti namni seenuu danda'a jechuudha. Isa qulfii tolchatanu mee yeroo lammaffaatti deebina. Akkasa ol harkiftanii namni warri Google irra YouTube dalagattanos ta'e warri kaan two step verification kana dirqama lakkoofsa itti guuttanii seerri kun YouTube jira YouTube kun dirqama akkas godhachuu qabdan iimeelii keessan. Kanas itti deebina. Sana booda ol harkiftanii yoo ol harkiftanii asirratti bakka lakkoofsa galchatanuu waan hunda iimeel itti galfattanu siin agarsiisa. Amma sim jedha qubee A 12 5 qubee faa kana kiyya kun bilbilli kun kiyya jechuudha. Ifa siniif ta'e kiyya. Bakki inni itti jiru kun immoo Saudi Arabiyaa jedha. Isiniif galee bilbilli biraa yoo irra galee iimeelii keessan irra galee jiraate isaraa itti kana galjaleetti jechuudha. Akkuma amma isin agarsiisee ka'e kana akkuma isin agarsiisee kana isuma isa galjaleeraa itti kanatti tokko dabalama. Kanaafuu isin immoo gizee inni isa dabalame isuma gaxxuxxani. Isa dhufee dabalate bilbiluma fidee dhufa wantichi bilbila fidee dhufee dhaabbata. Kanaafuu isa wagga tokkoof wagga gaxxuxxanii akkanatti fida. Kun amma kiyyuma inni garuu isuma kiyyayyi asirratti naa fide. Osoo isa kan nama biraa ta'e
asirratti fida jechuudha. Gizee isin isa gad tuqxan isa keessan inni keessa raayitii godhatee jira. Kanaafuu tuqaa sadii fuulduree jirtu tuqxanii gizee isin sign out gootanii ni baha keessaa paaspoortii jijjiirrattanii sana booda. Ifa isiniif ta'eera miti sana booda paaspoortii keessan jijjiirrattanii. Ifa isiniif ta'ee kalaas namni keessaa bahee jira jechuudha. Inni dabalataa inni waannaan kana keessa iimeelii waan ta'e akkasiin galfattanu isin jettan himaa gizee dhuftanii bakka furaa yookiin bakka qulfii kana isin ama gadhuxxani amma isin bakka qulfii gadhuxxani bakka biraatiin isin godhatama an walaakin asirratti isin agarsiisa. Kun hundinuu gubbaan kun yoo raayitii naa godhatesi jaleen kun yoo raayitii naa godhatesi gaara gubbaa kanatti banaa jira jechuudha. Kun maal na gaafataara asirratti iimeel aadi godhi iimeela yoo namni iimeela kee keessa seene gargaarsa siif ta'u. Yoo namni iimeela kee keessa sii seene kadarrattis akka ergaan hatattamaa si qaqqabuuf gara lamaan jechuudha. Iimeela kee gargaarsa godhi iimeela kan biraa fidadhu irra galchadhu jetti kunoo isin bakka iimeelii. Inni gubbaa kun immoo lakkoofsa irra galfadhu jedha. Sana booda gizee lakkoofsa irratti galche wanni isin gaaratti agartanu banaa kun ni cufama jechuudha. Amma irra galcheen isin agarsiisa. Bakka aadi kana xunna. Sila banaa jira miti amma bakka aadii xunna. Iimeelii irra galchuu lakkoofsuma galcheen isin agarsiisa. Paaspoortii na gaafate angaruu paaspoortii iimeelii kanaa hin beeku zimmi jedheetuma itti guute. Isin paaspoortii keessan itti guuttaniitiyyee lakkoofsa keessan itti guuttanii biyya keessa jirtanu filattanii inni isiniif baasa lakkoofsa keessan gizee itti guuttanii ni kisti gootanii gaara gubbaa kanatti raayitii isaa fida jechuudha. Gaara gubbaa kanatti raayitii fida. Anamma iimeelii kana zimmeetuma bane dheengedda sa'aatii yuutuubii ittiin lakkoofsifachuu jedheetan bane malee iimeela kana irraa hin fedhu. Kana booda iimeela kan keessa galee isin agarsiisan. Kana booda raayitii isiniif godhata jechuudha. Ifa isiniif ta'e obboleewwan kiyya. An kanatti lakkoofsa namni galchuu dhiisee fi paaspoortii isaa hin beeku jechuudha. Paaspoortii zimmeetuma itti guute malee ani hin barbaanne iimeelii kana. Kanaafuu zimmeetuma taa'ara iimeeliin kun. Iimeelii isa kaan keessa immoo raayitii akka inni qabu immoo keessa galee isin agarsiisa. Akkas gad tuqnee xayyibmee iimeeluma kiyya kana keessa isin agarsiisa tokko keessa. Namni profaayilii isaa agartanu kun iimeelii kiyya jechuudha inni. Akka inni raayitii godhate isin agarsiisa. Manage your Google account. Sana booda gizee akkasitti ol finne kunoo akkanatti raayitii isinii godhata jechuudha. Akkanatti raayitii isiniif godhata tu step islaammoo isin agarsiisa. Akkanatti qollofamee gizee raayitii godhata. Gizee akkana ol harkifne immoo qoyaa security irratti deeffadha. Security kanatti deeffadheetan isin agarsiisa. Raayitii naa godhee jira cufaa jira. Xayyib ol akkas gizee deebine immoo tu step kan isin verificationii kunoo kiyya banaa jira raayitii naa godhee jira. Ifa isiniif ta'e yoo akkas ol deebine lakkoofsi kiyya kunooti. Lakkoofsa bakka inni amma aadi phone number jedhetti guuttadhan jira waan ta'ennaan kunooti. Isa gadi kanatti immoo iimeeliin kiyyas kunooti. Ifa isiniif ta'e iimeeliin kiyya sababni asitti guuteef gargaarsa naaf ta'a. Isa itti aanu kanarra yoo dhufne kunoo nam tokkitti qofa keessa jira ana qofa raayitii naa godhee jira jechuudha. Obboleewwan kiyya barumsi kiyya akka isiniif galu abdiin qaba. Waa'ee iimeela kana fakkaata. Ganaadhaan mallee waa hedduun isin agarsiisa. Waliifillee qoodaa galatoomaa ulfaadhaa.